Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma ganama keessaa sa'aatiin 2 teeraa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu isin waliin turu ani Sanyii Guutuutiin. Ayyaana bara haaraa sababeeffachuun gatiin bittaa meeshaalee akka malee dabalee jedhani. Gatiin bittaa meeshaalee ayyaana kanarratti waan dabalee fi daran uummanni biyyattii gama dinagdeen hubamuu waan danda'uuf qaamni dhimmi isaa ilaallatu gamanummaan irratti hojjechuu akka qabus dhaamame. Ayyaana bara haaraa kanarratti lubbuun beelladoota hedduu aarsaa ta'uuf akka jiru ejensiin beelladaa biyyattii beeksise. Ayyaana bara haaraa kanarratti lubbuulee hedduun aarsaa ta'uuf yaadaman keessaa kanneen horii gaanfaa, re'ee, hoolaa fi lukkuuwwan aarsaa ta'uu danda'u jedhameetu yaadama. Gabaasni ejensichaa akka ibsutti lubbuulee aarsaa ta'an keessaa kanneen akka horii gaanfaa, re'ee, hoolaa fi lukkuu ta'uu malus jedhame. Haa ta'uyyuu malee lubbuulee ba'an kanaaf eenyuyyuu itti gaafatamummaa kan hin qabne ta'uunis ibsame. Oduu sodaatiin ammoo kabajamoo aadde Shiroon bara yeroo dheeraadhaaf uummata biyyattii walqixaa tajaajilaa kan turan amma bara haaraa kana sababeeffachuun gola nama hundumaatii dhabamuufan jira jechuun yaaddoo qaban ibsatan. Akka isaan ibsatanitti mana nama hundumaa keessaa ayyaana kanarratti sababa jijjiirraa yerootiif ogguramuu waan hin danda'uuf sodaa guddaatu natti dhaga'amas jedhani. Akka isaan jedhanitti mana nama hundumaatii kanaan dura tajaajila walqixaa laachaa turus ayyaana bara haaraa kana irratti garuu mana nama hedduutii ogguramuu waan hin danda'uuf yaaddoo guddaatu natti dhaga'amaa jira jedhani. Akka isaan ibsatanitti aadde Shiroon ayyaana bara haaraa kanarratti uummata biyyattii keessaa harka 95 oliin ganamuu danda'a jedhani. Oduu biraatiin immoo bara 2013 keessaa rakkoolee gurguddoo akka biyyattiitti raawwachaa kan turan obbo Daabiloos guyyaa har'aa daangaa bara 2013 fi 14 irratti gara bara 2014tti ce'uuf yaalii taasisaa otoo jiranii to'annoo seeraa jala oolanii. Obbo Daabiloos yeroo qabaman kanatti kaayyoowwan isaan adeemanii fi hojii isaan hojjechaa turan hojii suukanneessaa kan ta'anii fi gara fuulduraattis hojii yaaddoo guddaa keessa nama galchan hojjechuudhaaf karoora keessa galchanii jiru. Bara 2013 keessaa itti gaafatamummaadhaan rakkoolee gurguddoo hojjechaa kan turanii yoo ta'us bara 2014 keessas rakkoolee kana itti fufanii raawwachuuf karoora isaanii isa jalqabaa ture. Akka qorannoon agarsiisutti obbo Daabiloos guyyaa har'aa erga to'atamaniin booda humnoota addaatiin erga to'atamaniin booda gara mana hidhaatti erga geeffamanii kaayyoon isaanis erga bira ga'amee dhuma irratti tarkaanfii barbaachisu fudhachuun hidhaan bara bara itti murtaa'ee jira. Oduu yeroo kanaaf qabannee xumurree jirra waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii.